Ashamaa akkam nagaa jirtu yoobsaan abbabeetii yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Eegaa har'ammoo akkuma yeroo kaanii saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa arfaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaan arfaffaa akkuma yeroo kaan ilaalaa ture keessatti boqonnaa sadaffaa waa'ee kompaawundootaa fi elementootaa waliin ilaalle boqonnaa arfaffaa irratti immoo waa'ee seelii kan jedhu ilaalla jechuudha. Seeliin akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti kan ilaalu yookiin seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti akkaataa inni itti ibsu yookiin akka itti barannu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuudhaan na wajjin akka taatan kabajaan isin gaafadha. Eegaa mata duree keenyarraa gaafa kaanu seelii jechuun maalidha isa jedhuu fi akkasuma seelii maaliin adda baasuu dandeenya yookiin maaliin ilaaluu dandeenya isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bu'uura kana keessatti egaa bu'uura seelii yookiin immoo akka bu'uuroota isaanii keessatti saayintistoonni waa'ee lubbuu qabeeyyii qo'achuu fi meeshaalee adda addaa isaan barbaachisan meeshaalee isaan barbaachisan keessaa immoo inni tokko maayikirooskooppii kan jedhamudha. Maayikirooskooppiin kun maaliif fayyadaa yoo jenne wantoota ijaan yookiin immoo qaroodha dhala namaatiin argamuu hin dandeenye yookiin wantoota baay'ee xixiqqoo ta'an guddisee nutti agarsiisuuf meeshaa nu gargaaru maayikirooskooppii isa jedhamu kanadha jechuudha. Maayikirooskooppii kan jedhu kun jechi maayikirooskooppii jedhu jecha Giriikidha kan inni irraa dhufe yookiin immoo kan inni irraa argamee jiru. Maayikirooskooppii jechuun Giriik lamarraa dhufa. Innis immoo maayikroosii fi yookiin immoo iskooppeen kan jedhu irraatidha kan inni dhufu. Maayikiroos yookiin iskoopper kan jedhu immoo ta'u jechi isaa immoo ilaaluu yoo ta'u maayikirooskooppiin meeshaa ooptikaala leensii yookiin immoo leensota qabu ta'ee wantoota xixiqqoo ija qullaa qofaan mul'achuu hin dandeenye guddisee mul'isu maayikirooskooppii kan jedhamu kana yookiin immoo meeshaa kana fayyadamee maal ilaala jechuudha. Wantoota lubbu qabeeyyii ta'an adda baasuuf nu gargaaran ittiin ilaala jechuudha. Kalaqamuu fi faayidaa maayikirooskooppii gaafa ilaallu orgaanizimoonni hammaan garaagarummaa qabaatu. Orgaanizimoonni hammaan baay'ee xixiqqoo ta'anii ija qullaan hin mul'anne jiru isaanis immoo maayikiroo orgaanizimoota jedhamu. Warreen ija dhala namaatiin argamuu hin dandeenye yookiin ija qullaadhaan ilaallee adda baasuu hin dandeenye kun maal jedhamu? Maayikiroo jedhamu jechuudha. Maayikiroo orgaanizimootadha. Maayikiroo orgaanizimoonni kun immoo kanneen akka maayikirooskooppii kana fayyadamuutiinidha jechuudha kan nuti ilaaluu dandeenya. Innis immoo bara 1665 namni lammii biyya Ingiliz Roobeert Huuk kan namni jedhamu maayikirooskooppii kana tolche jechuudha. Namichi biyya Ingiliz ta'e Roobeert Huuk kan jedhamu kana tolchuutiin solloqqee yookiin muka yommuu daawwatu kutaalee xixiqqoo hedduu argee jechuudha. Kutaalee xixiqqoo hedduu kana keessaas immoo seelii jechuun moggaasee qaqalloo yookiin immoo hidda isaanii keessatti jechuudha. Jechi seelii jedhu kun immoo yeroo bakka hojiirra oolu bara 1673 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti namni lammii biyya Hoolaand Antoonii Vaan kan namichi jedhamu Antoonii Vaan Leewin Huuk maayikirooskooppii Roobeert Huuk caalaa baay'ee fooyya'aati maal godhe tolche jechuudha. Innis immoo maayikiroo orgaanizimoota seel qeenxee ta'an adda addaa akka baakteeriyaa paraamisiyeemii akkasumas sanyii kormaa yookiin isparmii yeroo jalqabaa maayikirooskooppii isaa fayyadamuun daawwate yoo ta'u fakkii isaanii kaasuun isaan ibsuullee akka inni danda'edha jechuudha. Eenyutu jalqaba irratti Roobeert Huuktu hojjetee 1673 immoo namicha biyya Hoolaandii Antoonii Vaan Leewen Huuk maayikirooskooppii jedhamtu kana hojjechuutiin wantoota seel qeenxee ta'an kanneen akka paraamisiyeemii, baakteeriyaa akkasumas isparmii nama ittiin ilaaluu danda'edha jechuudha. Faayidaan maayikirooskooppii inni tokkoffaanii gurguddoo yookiin immoo faayidaalee gurguddoo lama qaba. Isaanis wantoo yookiin immoo iddatoo guddisee mul'isuu fi caasaalee isaanii addaan baasee argisiisuudha. Iddatoo yookiin immoo taateewwan yookiin immoo wanta dhimmi sun ilaallatu tokko addaan baasee agarsiisuuf waan fayyadudha. Wantoota lama gurguddoo kan isaan fayyadan jenneerra. Isaan keessaa tokko iddatoo guddisee mul'isuufidha kan inni fayyadu. Lammaffaa immoo addaan baasee argisiisuudhaafidha jechuudha. Caasaalee guddisee mul'isuuf kan nu fayyadu keessaa inni tokko dandeettii maayikirooskooppiin wantoota qo'atamuu hamma qabatamaa yookiin immoo isaarraa harka baay'een guddisee mul'isuuf wantoota xixiqqoo ta'an baay'ee ol kaasee yookiin immoo akkaataa mijataa ta'een
mul'isuudhaaf addaan baasee agarsiisuudhaaf inni jennu immoo wanti tokko erga nutti mul'ate wanti sun maal akka inni ta'e addaan baasuuf akka nu gargaaru jechuudha. Caasaalee iddatoo daawwatamanii adda baasee akka agarsiisudha jechuudha. Gosoota maayikirooskooppii isaaniin booda hojjetaman keessaa gosoonni maayikirooskooppii adda addaatu jiru. Kanneen keessaa kutaa kanatti maayikirooskooppii salphaa fi maayikirooskooppii koompaawundii ni barattu jechuudha. Isaan keessaa egaa maayikirooskooppii salphaa kan nuti jennu warreen kana jechuudha. Maayikirooskooppii salphaa yookiin haala salphaadhaan ilaallee addaan baasuu warreen dandeenyu jechuudha. Isaan jechuun warreen kun maayikirooskooppii maaliiti? Maayikirooskooppii harkaan ijaan ilaallee addaan baasuu dandeenyudha jechuudha warreen kun. Maayikirooskooppii salphaa yookiin leensii tokko qofa warra qaban yookiin ilaaltuu leensii harkaa. Fakkeenya gaarii maayikirooskooppii salphaatti isaanis wantoota si'a meeqaadha? Si'a ol 10 hanga 20 baay'isuu 10 baay'isuu 20 yookiin immoo 20 baay'isuu olitti guddisee mul'isuudhaaf kan nu gargaaru leensiin isaanii tokkicha jechuudha. Leensii isaanii tokkicha. Leensii yookiin immoo of ilaaltuu tokkicha kan qaban ittiin ilaaluudhaaf warreen nu gargaaranii fi kanneen biraan immoo maayikirooskooppii koompaawundii inni jedhamu inni lammaffaan immoo wantoota walxaxoo ta'an ittiin adda baasuudhaaf. Koompaawundii sirna leensota lamaa qaba. Isaanis immoo leensii ilaaltuuf leensota walteensaa warreen qabanidha jechuudha. Leensii ilaaltuuf leensii walteensaa kan qaban. Isaan kun immoo maayikirooskooppii koompaawundootaa warreen jedhamanidha jechuudha. Warreen kana lamaan qabaataa jiru. Maayikirooskooppii koompaawundii leensii ilaaltu tokko yookiin monokulaar yookiin leensota ilaaltuu lama baayinookilaar kan jedhamanii jechuudha. Qabaachuu warreen danda'an. Leensiin ilaaltuu dandeettii guddisee mul'isuu addaa qabaata. Leensiin ilaaltuu kunis immoo hedduun isaanii dandeettii ida'oo maalidha? Si'a 10 baay'isee yookiin immoo ol guddisee nutti mul'isuu kan danda'uu fi akkasuma warreen leensiin wanteessota isaanii immoo meeqaan ol guddisuu danda'a? Si'a 4 yookiin si'a 4 dandeettii 4 waan xiqqoo tokko si'a 4 ol guddisee 40tti jechuudha. Guddisee nutti agarsiisuu danda'a. Inni kunis immoo giddu galeessaan meeqa jechuudha? Si'a 10 baay'isuudhaan yoo goonu meeqadha? 40 jechuudha. Si'a 40 guddisee nutti agarsiisuu kan danda'u jechuudha. Fi kan cuuphaa zayitaa immoo si'a 100 waan zayita inni itti cuubame immoo si'a 100 ol guddisee mul'isuu kan danda'u maayikirooskooppii koompaawundii jedhama. Inni kan biraan hammi guddisee mul'isuu maayikirooskooppii koompaawundii kan egaa shallagamu humna guddisee mul'isuu leensii ilaaltuu fi kan leensii wanteessaa waliin baay'isuu ta'a jechuudha. Innis immoo kunooti humna guddisee mul'isuu waliigalaa walqixa humna guddisee mul'isuu leensiiti jechuudha. Isaanis immoo ilaaltuu baay'isuu hamma guddisee mul'isuu leensii wanteessaati jechuudha. Kunooti si'a 10 yoo leensiin keenya ilaaltuun isaa 10 baay'isatee guddistuun keenya leensii wanteessaa immoo meeqadha? Inni immoo 4 jechuudha. 4 baay'isuu 10 40 jechuudha. Kanaan baay'isneetu argachuu nu gargaaruun keessaa leensii koompaawundii jedhamaa jechuudha. Inni kan biraanii qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundiiti. Qaamoleen gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii dalagan isaanii akka fakkii gabatee kana keessatti ilaallu jechuudha. Kunooti gabatee kana keessatti leensii koompaawundii warreen jennudha jechuudha. Leensii koompaawundii warreen jennu kun haala kanaatiin kan isaan agarsiisan jechuudha. Jalqaba irra isheen jirtu kun ulee isheeti yookiin mataa ishee kan jiru leensii ilaaltuun ishee mataa kanarra jirti. Kun addana kanarratti kan argamtu. Uleen isaa kun maalla ujummoodha kuni waliigalli isaa ujummoo isaati. Kuni qabannoo ishee bakka harkaan qabachuu dandeenyudha kuni waltajjiidha yookiin bakka irra taa'ee waan ilaaluu barbaanne irra keenyeetu asii gadi ibsaawwan yookiin wanteessaa naannessituu keenya qabannee kan ittiin ilaalludha. Warreen kun ujummoodhaa gaditti warreen naannessituu wanteessaa lamaa qaba. Qabduu islaayidii yookiin immoo qabduu of ilaaltuu kan ittiin qabsiisne irra waanta irra keenya ittiin ilaallu sana waltajjii keenya irra taa'eessifannee irra jechuudha. Murteessoo ifaadha jalaan kunooti ifa keenya kana keessaan gad dabarsine kan nuti ilaallu fuullessaa ifa. Fuullessaa ifatti ol deebisuun jala jirti jechuudha. Isaanis qindeessituu fakkaattii gololiisaa qindeessituu fakkaattii sirrii fi ejjennoo yookiin taa'umsa lafa dhaabbachuudhaaf kan nu gargaaru isa jedhamu kanatti jechuudha. Kanaaf warreen kana kutaawwan maayikirooskooppii koompaawundii fi qaamolee isaa jedhamu warri kun faayidaa isaanii gaafa ilaallu faayidaan isaanii akka armaan gadiitti barraa'anii jiru. Isaanis immoo yeroo ilaallu fakkiin isaanii wajjin tokkodha jechuudha. Qaamolee maayikirooskooppiin dalagaa isaanii yeroo ilaallu leensii ilaaltuun leensii fiixee ujummoo irratti argamuu fi fakkaatti guddisuu fi nu gargaaru leensii ilaaltuu keenyaati. Ujummoo qaama maayikirooskooppii karaa gubbaa
leensi ilaaltu karaa gadii leensota wanti isaa baatu kan ittiin ilaallu immoo ujummoo isaati jechuudha. Akkasuma naannessituu wanteessaa. Naannessituu wanteessaa keenyas maalidha? Naannessituu wanteessaa keenya qaama wanteessaa naannessuu danda'uu fi leensota wanteessaa abbaa aangoo gadaanaa, giddu galeessa olaanaa fi cuuphaa zayitaa ofirraa qabuun naannessituu keenya fayyadamna jechuudha. Leensota wanteessaan immoo leensota humna gadi guddisanii mul'isu adda addaa kan qabanii fakkaattii eddatoo sadarkaa adda addaatti guddisanii argisiisan leensa wanteessoodha. Qabannoo qaama maayikirooskooppii baachuuf gargaaru qabannoo waltajjii bakka islaayidii eddatoo qabatee irra kaa'amee ilaaluudha jechuudha. Fakkaattii yookiin waan ilaaluu barbaachisan irra keenya kan ittiin waltajjii qabduu islaayidii waltajjii irratti maxxansinee qabuuf kan nu gargaaru qabduu islaayidii murteessoo ifaa hamma ifaa waltajjii keessa darbuu qabu kan to'atu murteessoo ifaa jedhama jechuudha. Fuullessaa ifa gara eddatootti qajeelchuuf oola. Qindeessituu fakkaattii sirrii akka mul'atuu fi gochuuf kan gargaaru fakkaattii isaati jechuudha. Qindeessituu fakkaattii gololiisaa fakkaattiin qulqulloofni akka mul'atu gochuuf gargaara jechuudha. Ejjennoo madaala maayikirooskooppii eeguuf kan nu fayyadu immoo ejjennoo keenyadha jechuudha. Warreen kun warreen qaama maayikirooskooppii koompaawundiif warreen baattootaa ta'anii gargaaran ta'uutiin nu gargaaranidha jechuudha. Inni kan biraan egaa maayikirooskooppii yookiin immoo meeshaalee maayikirooskooppii kan nuti ilaallu keessa kun haalota kanaan illee namoonni yeroo ifa keessa dabarsuudhaa fi islaayidii jalaan ittiin ilaalan fakkaattii kana argachuu kan dandeenyu ta'aniitu nu tajaajilu jechuudha. Inni kan biraan seeliin maal akka ta'e gabaabsanii ilaaluudha jechuudha. Argamaa fi hiika seeliiti. Seelii keessatti maayikirooskooppiin kan inni uumame jalqabni isaayyuu seelota xixiqqoo ijaan hin argamne ittiin ilaaluudha jenneerra. Seeliin immoo saayinsii shora guddaa kan taphatu ni beekama. Saayinsiin shora kana keessatti immoo jaarraa 20ffaa keessa immoo fi jaarraa 17ffaa keessa illee dhiyeessaa turanii jiru jechuudha. Caasaaleen seelii kun immoo maal isaanii? Seeliin adda addaa mataa isaanii ni qabaatu. Qabiyyeen seelii immoo maalidha? Membereenii seeliin marfamanii maal ta'u jiru jechuudha. Isaanis immoo jiraachuu isaaniitiif bakka gurguddoo lamatti qoodamu membreenii seelii kun jechuudha. Isaanis niwukilasii fi saayitoopilaazimiidha. Niwukilasii fi saayitoopilaazimiin caasaalee xixiqqoo saayitoopilaazimiitti seelii keessatti argamaniiti. Orgaaneelota jedhamu isaanis immoo orgaaneelota warreen jedhaman egaa eenyu fayyadudha? Niwukilasii fi saayitoopilaazimiidha jechuudha. Orgaanizimoonni immoo yookiin orgaanoleen kun immoo caasaalee dalagaa mataa isaanii raawwatu. Fakkeenyaaf orgaaneelota keessaa muraasni maayitookoondriyaa, maayitookondriyaa, kiloroopilaastii, raayitooboosiyoomii fi kanneen kana fakkaatan faayidaa mataa isaanii warreen qaban yookiin warreen tajaajilan jedhamaniitu warreen nu fayyadanidha jechuudha. Kanneen biraan caasaalee seelii biqiltootaa fi bineeldotaati. Caasaalee seelii biqiltootaa fi bineeldotaa warreen jedhamanis akkuma kana egaa caasaalee kana keessatti warreen nu fayyadan yookiin nu tajaajilan keessaa warreen muraasni caasaalee seelii biqiltootaa bineeldotaa gaafa jennu hundi isaaniiyyuu seelii mataa isaanii ni qabaatu. Seelii mataa isaanii kan qabaatan keessattis immoo faayidaa isaanii akkuma kana faayidaas ni qabaatu jechuudha. Seelonni biqilootaa bineeldotaa maayikirooskooppii koompaawundii jalatti yommuu ilaalaman caasaalee seelii gurguddoo meeqa qabu? 3 qabu. Caasaalee gurguddoo 3 qabaataniitu argamu jechuudha. Caasaaleen 3 kunis immoo tokko meembreenii seelii, saayitoopilaazimii fi niwukilasii jedhamaniitu beekamu jechuudha. Isaanis kun warreen kana jechuudha. Warreen kana 3 of keessatti qabatee jiraachuu caasaaleen seelii biqilootaa fi bineeldotaa. Inni kan biraan seelota kana keessatti haala kan biraatiin yookiin immoo seelonni hundi isaanii illee caasaalee seelii wal fakkaataa qabaachuu baatanis caasaalee seelii keessaa muraasni immoo akka armaan gaditti ni mul'atu. Meembreenii seelii warreen jedhaman sochii wantoota gara keessaa fi alaa seeliitti raawwatamu kan to'atan. Gara qaama keessaa fi qaama alaatti wantoota to'ataman meembreenii seelii jedhamu isaanii. Saayitookoondriyaa caasaa seelii dhangala'oo orgaaneelota hedduu maal godhu of keessaa kan qabaatu saayitoopilaazimii jedhama. Niwukilasii caasaa seelii dalaga waliigalaa yookiin waliigala seelii to'atu niwukilasii jedhama. Kiloroopilaastii orgaaneelii seelii biqilootaa keessatti argamu ta'ee halluu magariisa yookiin kilooroofilii
jedhamu qabuu fi bakka itti footoseentensii yookiin immoo nyaanni biqiloonni itti qopheeffatan gaggeessu kiloroopilaastii jedhama jechuudha. Vaayikiyuulii caasaa seelii ayyoonota bishaanii fi wantoota xuraawaa ta'an kuusuudhaan tajaajilu vaayikiyuulii jedhama. Ciccaa seelii. Ciccaan seelii caasaa lubbuu hin qabnee fi ala membireenii seeliitti aanee kan argamu ciccaa seelii jedhama. Dalagaan isaa caasaalee seelii irraa baala ittisuu fi boca balaa ittisuu fi boca murtaawaa akka qabaatan kan gargaaru ciccaa seelii jedhama jechuudha. Balaa irraa ittisuudhaaf. Maayitookondoriyaa. Maayitookondoriyaa jechuun orgaanii gubamni soorataa keessatti gaggeeffamuudha. Annisaan seeliitti oomishamu maayitookondoriyaa jedhama. Raayiboozomii. Raayiboozoomiin orgaaneelii seelii pirootinii oomishuuf nu gargaaru yookiin biqiloota bineeldota gargaaru raayiboozomii jedhama. Reetikulamii indoopilaazmaa orgaaneelii seelii pirootinii geejibuuf gargaaru reetikulamii indoopilaazmaa dhagnoota goljii warreen jedhaman immoo orgaaneelii pirootinii fi liikwiidii liqdeessuun saamsuuf geejiban dhagnoota goljaa jedhamu jechuudha. Orgaaneelii pirootinii fi liipidii qopheessuudhaaf warreen gargaaranidha. Akkasuma orgaanizimii caasaa seelii isaanii irratti hundaa'uudhaan immoo deebisnee bakka lamatti illee akkaataa qooduu dandeenyudha jechuudha. Bakka lamatti kan nuti qoodnu immoo seelii isaanii yookiin orgaanizimoota isaanii keessa jiraniin addaan baasnee kan nuti addaan qooduu dandeenyudha jechuudha. Isaanis immoo orgaanizimoota yookiin immoo pirookaayirooyitii fi iyukaariyooyitii warreen jedhamanii kanatti jechuudha. Warreen kun orgaanizimoota pirookaayirooyitii warreen jedhaman orgaanizimoota niwukilasii fi orgaaneloonni isaanii membiroonii kan hin golgamnedha. Fakkeenyaaf baakteeriyaa fi saaphaphuu yookiin cuqul magariisa warreen jedhaman warreen kana keessatti pirookaayirooyitii warreen jedhaman. Inni lammaffaan orgaanizimii iyukaariyooyitiidha. Orgaanizimoota niwukilasii fi orgaaneloonni isaanii kan membireeniin golganidha. Isaanii fakkeenyaaf biqiltoota, bineeldota, fangasootaa fi pirootozowaadha jechuudha. Isaanii kan of keessatti qabatu bakka lamatti qoodneetu ilaalla jechuudha. Isaanis warreen kana fakkaatanidha. Qaama bifa isaanii yeroo ilaallu jechuudha. Ciccaa seelii, membireenii seelii, vaakiyuumii seelii, maayitookondoriyaa, raayiboosoomoota, dhagnoota goljii, niwukilasii, saayitoopilaazimii, reetikulamii, indoopilaazimiyaa, kiloroopilaastootaa jechuudha. Warreen kana fakkaatu bocni isaanii jechuudha. Maakirooskooppii yeroo ilaallu malee ija arguu hin dandeenyu. Caasaalee seelii biqilootaa kan keessatti kan qoodamu immoo caasaalee biqilootaa keessatti kan qoodamu immoo raayiboosoomoota, reetikulamii, indoopilaazmaa, maayitookondoriyaa, niwukilasii, membireenii seelii, dhagnoota goljii, vaakiyuulii warreen jedhaman immoo kan biqilootaa keessa caasaa biqilootaa keessatti warreen argaman ta'aniitu tajaajilu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Warreen kun tokko isaanii egaa faayidaa isaanii fi wajjin yeroo ilaallu garaagarummaa seelii bineeldota biqilootaati kan jiraatu jechuudha. Isaan garaagarummaa isaanii gaafa ilaallu keessatti seeliin biqiltootaa fi seelii bineeldotaati. Ciccaa seelii qabu biqiltootni ciccaa seelii qabu. Bineeldonni immoo ciccaa seelii hin qabanii. Niwukilasii garaagaraa gara qarqara seeliitti argamu qabu. Niwukilasii gidduu seeliitti argamu qabu. Qarqaraaf gidduu garaagarummaan isaa boca murtaawaa qabu. Boca murtaawaa hin qabanii. Bineeldonni hin qabanii. Biqiloonni garuu murtaawaa qabu. Kiloroopilaastii qabu. Kiloroopilaastii hin qaban warri kuni. Vaayikiyuulii guddaa qabu. Vaayikiyuulii guddaa hin qaban warri bineeldonni immoo seeliin hammaan guddaadha. Seelonni hammaan xixiqqaadha kan bineeldotaa keessatti immoo seelota isaanii keessatti jechuudha. Haala kanaatiin garaagarummaa akkasii ni qabaatu jechuudha. Kanaatiif inni kan biraan egaa seelonni isaanii kun haala kanaatiin fakkaattii seelii epidermisii qullubbii yookiin immoo maayikirooskooppii jalattidha. Epidermisiin kun egaa maayikirooskooppii jala gaafa geenyu kan nuti kana arguu dandeenyu malee ijaan laallee addaan baasuu hin dandeenyu. Warreen kun kanallee ni fakkaatu bifa isaaniitiin jechuudha. Inni kan biraan caasaalee seelii wantoota namoonni naannootti argaman fakkeessuun ilaaluun waa'ee dalagaalee seelii haala salphaa ta'een hubachuun ni danda'ama. Isaan keessatti illee kunuuti balbala mana jireenyaa fi seelii fi membireenii seelii keessatti argama. Balballi mana jireenyaa jalqaba irratti karaa seenamu waan ta'eef jechuudha. Lafa keessoo manaadha. Saayitoopilaazmaa fakkeesseedha. Utubaa manaa, niwukilasiidha. Walakkaa manaatti kan argamu distii, raayiboosomii, walakkaa isaatti masoobii, maayikirooskondoriyaa, alwaadaa, reetikulamii,
indoo pilaazmaawaa keessatti kan qubataman illee naannoo keenya keessatti kan argaman fakkeessuutiin kan inni himaa jiru jechuudha. Hammaa fi boca seeliiti. Hammaa fi boca seelii kan nuti jennu keessatti hammaa fi boci seelii garaagarummaa akkasiillee ni qabaatanis hammaa fi boci seelii kunis garaagarummaa hammaa fi boci seelii kunillee garaagarummaa inni qabaatu keessatti seelonni hammaa fi bocaan garaagarummaa yoo qabaatan iyyuu malee hedduun isaanii wal fakkaatu yookiin immoo yookiin xiqqaachuu yookiin guddachuu ta'aniitiin hammaan immoo garuu garaagarummaa kan godhatanii jiraatanidha jechuudha. Seelii dhiiga diimaatii kuni gosoota seelii boca isaaniidha. Seelii diimaa bocaan kana fakkaata. Seelii narbii kana fakkaatti. Seelii paraamisiyeemii kana fakkaatu. Seelii lafee warreen jedhamu kana fakkaatu jechuudha. Boca isaaniitiin kan isaan adda ba'an yookiin immoo boca maal qabaatanidha. Paraamisiyeemiin boca kophee yookiin silipparii fakkaatu qabaachuutiin kan inni fakkaatu kun ishee kana jechuudha. Kanaan gosa isaaniitiin fakkaatu. Garaagarummaa ammaa boca isaaniitiin seelii dhiiga diimaa hammaan yookiin immoo tokko irraa 1,000 miilimeetiriidha yoo 9 hanqaaquu nama 100 ameebaa 90 hanqaaquu guchii 1,150 boca seelii geengoo mololoo boca dhaabbataan qabu mololoo kan qabaatu ta'ee akkaataa kanatti argamaa jechuudha. Bifa isaa yookiin haala ittiin maayikirooskooppii keessa galchine ilaalla addaan baasuu dandeenyu jechuudha. Inni kan biraan orgaanizimoota seel qeenxee jedhamanidha. Orgaanizimoonni seel qeenxee warreen jennu warreen kanadha jechuudha. Seelii qeenxee warreen qaban isaanis maal jedha? Orgaanizimoonni hundi qaamni isaanii seelii tokko yookiin tokko ol irraa ijaarame. Baay'inni seelii isaanii immoo orgaanizimoota seel qeenxee fi orgaanizimoota seel hedduu jedhamanii kan beekamanidha jechuudha. Seel qeenxee fi seel hedduu qabu jedhamanii kan isaan beekaman keessatti addaan kan tokko tokko isaaniidha yeroo ilaallu seel qeenxee warreen jedhaman orgaanizimoonni seel qeenxee seelii tokko qofaa qaba. Orgaanizimoonni kun immoo hammaan xiqqoo warra ta'anii fi maayikirooskooppii malee ija qullaan argamuu hin dandeenyedha jechuudha. Seel qeenxee kan ta'an egaa baakteeriyaa, saaphaphuu, fangasoota fi muraasa pirootozoaa warreen jedhaman maayikirooskooppiidhaan malee arguu hin dandeenye jechuudha. Kun filaamaayidoominiyaasii yookiin saaphaphuu, paraamisiyeemii, pirootozoaa, raacitii yookiin fangasii warreen jedhaman kuni haala kanaan ijaan eenyaan arguu hin dandeenyu. Garuu maaliin arguu dandeenya? Faayidaa maayikirooskooppii fayyadamneetu ittiin addaan baasuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf seel qeenxee jedhamu isaan sun warra seelii tokko qofaarraa ijaaraman jedhamanii jechuudha. Kun ameebaa, pirootozoaa, baakteeriyaa boca adda addaa kan qaban kun yookaan gaggasaa kana fakkaatan yuugiliinaa, pirootozoaa kun bifa kanaa kan fakkaatu warreen qabanidha jechuudha. Isaan kun seel qeenxee jedhamu. Warreen seel hedduu ta'an immoo seelii hedduu yookiin immoo baay'eerraa warreen ijaaraman yeroo ta'an isaanis immoo warreen akka zaayilamii warreen jedhaman seel danuu warreen qabani seelota zaayilamii filoomii fi kanneen kana fakkaatan warreen orgaanizimoota seel hedduu jedhamu isaan immoo. Isaan kun immoo biqiloota kanneen akka qurxummiilee, allaattiiwwan amfiibiyaanota, reeptaayilota kanneen kana fakkaatan isaanii warreen maal jedhamanidha? Orgaanizimoota seel hedduu irraa ijaaramanii jedhamanii ilaalamu. Isaan kun immoo haala kanaan seel hedduu yookiin immoo seel qeenxee irraa kan isaan adda baasu seelii hedduu irraa ijaaramuuf akkasuma ijaan ilaalamuu warreen danda'anidha jechuudha. Qurxummii, raacha, kannisa, muka, nama seeliin irraa ijaarame kana haala salphaa ta'een kunoo bifoota isaadha wantoota ilaaluudha jechuudha. Seelii tishuu qaamaa fi sirna qaama namaa sirna qaamaadha. Garaagarummaa seelii tishuu qaamaa fi sirna qaamaa maaliif fakkeenya isaaniidhaan yeroo ilaallu seel qeenxee ta'an dalagaawwan jiraachuu isaan barbaachisu hunda seelii tokkorraa raawwatu. Orgaanizimoonni seelii hedduu ta'an garuu seelota hedduu waan qabaniif tokkoon isaanii seelii dalagaa mataa isaanii raawwatu. Kanaafuu haala qindoomina qabuun dalagaa garaagaraa waliin raawwatu jechuudha. Isaan keessaa egaa wal fakkaatiinsaa qabaachuu walitti gurmaa'uun tishuu uumuu seelonni jechuudha. Seelonni walitti gurmaa'uu yookiin wal fakkaatiinsa isaaniitiin tishuu uumuu. Tishuuwwan adda addaa immoo walitti gurmaa'uun maal uumuu? Qaama uumuu jechuudha. Qaamni adda addaa walitti gurmaa'uun immoo sirna qaamaa uumaa jechuudha. Sirna qaamaa uumuu jechuudha. Kanaatiin qaamaa fi tishuu fi sirnoota qaamaa uumuu kan danda'an orgaanizimoota walitti heddumatanii yookiin hedduudha jechuudha.
seeliirraa gara tishuurraa gara qaamarraa sirna qaamarraa gara orgaanizimii yookiin waan mul'ataa yookiin argamuu danda'u tokko waan nuuf uumuu danda'u yookiin waan nuuf laachuu danda'u ta'eetu ijaaramaa jechuudha. Haala kanaatiin inni kan biraan immoo seeliin maaliif bu'uura caasaaf dalagaa lubbuu jedhamaa kan jedhuu fi seelota malee seeliin walitti qabateetudha kan inni wantoota dhaabbataa yookiin wantoota qabatamaan ijaan arginu tokko kan inni uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo fakkeenyaaf seelonni maashaa hedduu qaamaaf seelonni dhiiga diimaa oksijiinii qaama keessaa geejjibuufidha. Seelonni dhiiga adii dhukkubbii ittisuuf kanneen nu gargaaran kun maalifidha? Walitti qindaa'aniifidha jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Seelii adii seelonni narvii immoo dhaamsa narvawaa qaama keessa dabarsuuf tajaajilan rifuu liphiifaa kanneen dabarsan jechuudha. Seelonni orgaanizimii danduu keessatti dalagan murtaa'aa isaanii akka raawwatanidha jechuudha. Kanaaf seelonni meeshaa sochii qaamaa dalaguuf qaama dhiiga diimaa oksijiinii geejjibuuf kan inni tajaajiludha waan ta'eef tajaajilawwan akkasii nuuf laatu jechuudha. Kunooti seelii dhiiga adii dhukkuboota adda addaa ittisuudhaaf balaawwan nurraa ittisuu fi seeliin qaamaa adii nu fayyada. Seeliin dhiiga adii oksijiinii geejjibuuf, seeliin narvii dhaamsawwan hatattamaa dabarsuuf, seeliin maashaa sosochii qaamaa qaamni keenya bakka akkaataa sosocho'u kan nu gargaaru kan dabarsu qaamota kanaatti jechuudha. Kanaaf kun nu fayyadu faayidaa hedduu qabu jechuudha. Tishuu jechuun seelonni caasaa fi dalagaa wal fakkaataa walitti gurmaa'uun tishuu uumuu jenneera. Orgaanizimoonni seela hedduu immoo keessa tishuuwwan garaagaraa dalagan murtaa'aa mataa isaanii kan qabaatanidha jechuudha. Tishuu dhiigaati. Warreen kun tishuun dhiigaa kun gosa adda addaati. Tishuu narvii gosa adda addaa jiru kun kan magariisaan jiru, samaayyaawii keelloodhaan jiru, bicaadhaan jiru. Tishuun lafee illee akkasumas lafeen kun illee faayidaa adda addaa qabaatu jechuudha. Qaamni tishuuwwan adda addaa irraa kan ijaaramee fi dalagaa mataa isaanii kan qaban fakkeenyaaf qaama kanneen ta'an tiruu, somba, onnee, kalee, garaachaaf kan kana fakkaatan qaama jennaan. Sababni isaa tishuuwwan adda addaa achi keessatti argamu faayidaa adda addaa laatu jechuudha. Faayidaa murteessoo ta'anii fi faayidaa adda addaa laachuutiin kan isaan nu gargaaran waan ta'aniif kanaaf qaamota jenneetu isaanii waamnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kunoo warreen kun tiruu, somba, onnee, kalee warreen jennu warreen kanaaf faayidaa akkasii nu laatu. Sirna qaamaatiin hin taaneef sirni qaamaallee qaamni wantoota tishuuwwan sana yookiin immoo keessoo isaa nuuf qabanii nuuf ukkaamsanii jiran sirni qaamolee adda addaa walitti dhufuun haala qindoomina qabu waliin hojjetan irraa kan ijaaramedha. Fakkeenyaaf sirna marsaa dhiigaa, sirna narvii, sirna argansuu fi kanneen kana fakkaatan sirni bullaa'ina nyaataa qaamota garaagaraa garaacha marrimmaan qallaa furdaa fa'aa irraa ijaaraman jechuudha. Seelii, tishuu, qaama, sirna qaamaa fi orgaanizimii. Orgaanizimii jechuun nama ta'ee jechuudha. Isa dhumaa yookiin immoo haga xumuraatti maal ta'e nama nuuf laateera jechuudha. Jalqaba ishee kana turte seeliidha. Jalqabni ishee. Seeliin kun maal ta'e dhufee tishuu ta'e eddanatti. Tishuun kun dhufee eddanatti maal ta'e qaama ta'e. Qaamni kun maal ta'e dhufee sirna qaamaa ta'e walitti ijaarama wantoota adda addaa sadanii kanaatu kana ta'e kana booddee nama ta'e jechuudha. Kanaaf sirnoota tishuu keenyarraa kaasneetu seelonni ijaaramni isaanii kana mul'atu jechuudha. Wayii gurmaa'insa baayoloojikaalaa haala salphaa ta'e yeroo ilaallu egaa seeliin baayoloojikaalii keessatti seelii jechuun bilookeettii yookiin muka daradaramee ta'etu nu gargaara. Tishuun immoo dhaaba manaadha. Qaama jennu dhaaba manaa, baaxii manaa, balbala, foddaa, qorqorroo fi kan fakkaatan kan wal ijaaru qaamadha. Sirna qaamaa jennu kutaalee adda addaa dalagaa garaagaraa qaban kutaa mana sana keessa jiranidha jechuudha. Orgaanizimii jechuun manni sun guutummaan immoo orgaanizimii ta'e namicha uumama sana ta'e jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin fakkeenyaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Gubama soorataa fi maayitookondiriyaati. Gubata soorataa fi maayitookondiriyaa keessattis gubanni soorataa adeemsa seelii barbaachisoo ta'an keessatti kan inni gubatu yookiin immoo kan inni adeemu. Gubanni soorataa adeemsa seelii wal nyaatinsaa keemikaalaan gaggeeffamudha. Annisaa oomishuu yookiin immoo adeemsi gubaa soorata tokko keessatti immoo gaggeeffamu hargansuu seelii keessaa jedhama jechuudha. Hargansuu seelii keessoo jedhamu. Isaanis immoo adeemsi gubama soorataa bakka lamatti qoodama. Isaanis oksijiinii yookiin gubata soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu yookiin anaeroobik reespaayireeshinii fi gubama soorataa oksijiinii gaggeeffamudha. Aeroobik reespaayireeshinii warreen jedhama jechuudha. Gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu kanneen jennu gubama soorataa oksijiinii otoo hin fayyadamiin yookiin qilleensa qulqulluu osoo hin fayyadamiin raawwatu kan gaggeeffamu keessa saayitoopilaazimii. Saayitoopilaazimii seelii keessatti adeemsa gubama soorataa kana keessatti seeronni yookiin sooranni oksijiinii malee waan gubatuuf
guutummaa guutuutti waan hin caccabneef annisaa xiqqaateetu argamaa jechuudha. Annisaa xiqqaatee oomishaa jechuudha. Adeemsi gubamaa soorataa kun immoo bineeldota keessatti yommuu gaggeeffamu asiidii laaktikii fi annisaan yoo oomishamu biqilootaaf raacitifaa keessatti immoo itaanoolii yookiin kaarboon daayoksayidii annisaatu uumamaa jechuudha. Kanaanii oksijinii malee warreen fayyadamu yookiin immoo gubatu keessatti garaagarummaa akkasii uumaa jechuudha. Inni kan biraanii gubama soorataa kana keessatti gaafa numati oksijinii malee kanneen keessatti gulukoosiidha. C6H12O6 qabaateetu gulukoosii kuni asiidii laaktikiidha. Ida'uu annisaadha jechuudha. Kanaanii gubama soorataa oksijinii malee biqilootaa fi raacitifaa keessatti gaggeeffamu galagaltoota gulukoosii itaanooliidhaan ida'uu kaarboon daayoksayidii ida'uu annisaadha jechuudha. Raacitii gosoota oksijinii malee keessatti jechuudha. Haala kanaatiin kan inni gubatu yookiin kan inni raawwatudha jechuudha. Sooranni gubanni soorataa jechuudha. Gubama soorataa oksijiniin gaggeeffamudha. Gubanni soorataa oksijiniin gaggeeffamu immoo soorata gosa gubama soorataa annisaan hedduu oomishamudha. Gosa gubama soorataa kana keessaa immoo oksijiniin guutummaa guutuutti waan gubatu annisaa guddaa ta'etu oomishamaa jira. Fakkeenyaaf moolookiyoolii gulukoosii tokkorraa annisaa 36 yookaan 38 TP oomishamaa jira. Dabalataanis kaarboon daayoksayidii bishaan gadi lakkifamaa jira. Gulukoosii da'u oksijinii ni kenna, kaarboon daayoksayidii da'u bishaan nu kenna jechuudha. Gubamni soorataa kun immoo maayitookondoriyaa seelii keessatti gaggeeffama. Kanaafuu maayitookondoriyaan burqaa yookiin mandhee annisaa seelii jedhamee beekama jechuudha. Inni kan biraa footoseenteensii kiloroopilaastii. Footoseenteensii kiloroopilaastii keessatti sigaa biqiloonni magariisni saaphaphuu fi baakteeriyaa muraasni adeemsa footoseenteensisii jedhamu raawwatu. Adeemsa footoseenteensisii jedhamu raawwachuutiin kan isaan maal ta'anii kan isaan nyaata isaanii qopheeffatanii soorata isaanii qopheeffatanii. Jechi footoseenteensisii jecha Giriikii footoo kan jedhuu fi footoo kan jedhudha. Footoo jechuun immoo ifa jechuu yommuu ta'u, seentensisii jechuun immoo siinteesisii jechuun immoo qopheessuu isa jedhu nuuf laata jechuudha. Kanaanii footoseenteesisii jechuun qopheessuu isa jedhudha. Kanaaf footoseenteesisii jechuun waliigalatti isaa adeemsa biqilootni magariisaa nyaata mataa isaaniitti ifa aduu fayyadamuu qopheessan footoseenteesisii jedhama jechuudha. Footoseenteesisii gaggeeffamuudhaaf kanneen barbaachisan keessaa kaarboon daayoksayidii, bishaan, H2O fi annisaa ifaa jechuudha. Kan fakkaatan biqilootaaf fayyadu jechuudha. Qilleensa keessaa baala isaaniitti fudhatu jechuudha. Akkasumas immoo bishaan H2O biyyee keessa rifeensa hidda isaaniitiin xuuxuun gara tishuu zaayilamiitti dabarsu jechuudha. Tishuu zaayilamii bira yeroo ga'u immoo maal ta'a? Bishaan gara baalaatti geejjiba jechuudha. Adeemsi footoseenteesisii baay'inaan seelii baala biqiltuu orgaaneelii kaarboon kiloroopilaastii jedhamu keessatti gaggeeffama. Adeemsa kanaanis biqiloota magariisni annisa ifaa aduu gara annisaa keemikaalaatti jijjiiruu jechuudha. Annisaan keemikaalaa kunis soorata keessatti kuufamu jechuudha. Adeemsa kana keessatti atmosferii gadi lakkisuu jechuudha. Atmosferii gadi lakkisuutiin kan isaan maal godhanii nyaata isaanii qopheeffatanidha jechuudha. Isaanis immoo kun haala kanaatiin kaarboon daayoksayidii da'uu bishaan, gulukoosii da'uu oksijinii, annisaa ifaa aduu kiloroofiliidha jechuudha. Kanaatiin nuuf laatu. Kiloroopilaastiin caasaa seelii biqilootaa baala keessatti baay'inaan argamu ta'ee halluu magariisaa yookiin kiloroofilii jedhamu qabaata jechuudha. Kiloroopilaastiin jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin kan inni nu tajaajilu yookiin nu fayyadu ta'aniitu nu gargaaru jechuudha. Warreen kun haala ittiin biqiloonni nyaata isaanii qopheeffatan footoseenteesisii akka jedhamudha jechuudha. Maayitookondoriyaa fi kiloroopilaastii garaagarummaa isaanii kuni garaagarummaa isaanii keessatti seelota biqilootaa bineeldotaa keessatti ni argamu. Seelota biqilootaa keessatti ni argamu. Halluu magariisa malee halluu magariisa qabaatu biqiloonni bakkeen garaagarummaa isaaniiti. Kuni baay'ee nama dhibuumsu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko isaanii ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana fakkaatarraa yoo isin tole yoo isin argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Ani xumureera nagaan tura.